arraba sanallee tunni arraba ta'uu beeknu ragaa sin gaafanna. Maaliif dhaloonni bira barataniidha kan nu ragaa sin gaafannuuf akkasis sobdan. Yeroo mallaayif irra jiru malee moona kun dhiifama guddaa. Kanaaf sanaan wal qabsiisee obboleessi keenya Abdul Fattaan ibsa kennu ibsa gabaabaa kenni gaafirraa qabnu Yesuus kana gaafanna. Abdul Fattaa. taate ayya inshallah bi'idhnillah. Tokkoffaa irratti isinuu deebistanii jirtan waa'ee dhagaatii wal qabsiisee ayyaa waa'ee quraanaatti tara osoo waa'ee quraanaatti tara daqiiqaa tokko akka isaan kijiban baga argitan hundi keessanuu warshaa kijibaa ta'uu isaanii arguun keessan qofti gahaadha. Waan quraana irra hin jirre akka inni itti quraana irratti kijibu kana qofa yoo isinii himi ni ga'a. Itti aansuudhaan suuraa boqonnaa 81 lakkoofsa 19 irratti innahu laqawlu rasuulin kariim jedhe. Dhugumatti inni quraanni kun jecha ergamaa kabajamaati. Maal jechuudha? Jecha ergamaa kabajamaati jechuun ergamaan jecha kana ka ergamee ittiin dhufe jechuudha. Ergamaan jecha kana ka ergamee quraana kana fidee jechuudha. Dubbii kana ka ergamaan dubbatee Rabbi irraa dhaga'ee gara eenyu fide? Gara Nabi Muhammad. Eenyuun ergamaa kabajama kasii ka jedhame kun? Suuraa takwiir irratti akkana jedhame kun Jibriil. ذي قوة عند ذي العرش مكين إرجما أباهم نات كان قوفتا شيبرت إدو جباك أبوجل مطاع ثم أمين جل بك سنتي أججني إسافر أتما في أمنا ما كنت أمنا ما قافما جتش إرجما جري أين يراك أبتي إرجمي رفين جتش جدو بيكون دركما رب الراك أبتي دبيكنا إرجمي رفينيني جتشو دبيكنا أين يراك أبتي رفين رب الراك أبتي رفينين إرجما gaafa jedhame maal qabatee dhufeen eenyurraa ergame tole hayyee ragaa dabalataa isinii kenna suuraa boqonnaa 26 ayata 192 irratti illee maal jedha ayata 192 irratti illee Jibriil amanama akka ta'ee fi dubbii kana rabbi irraa akka inni fide rabbiin quraana irratti maal nuun jedhe wa innahu latanziilu rabbil aalamiin nazala bihi ruuhul amiin jedhe dhugumatti inni quraanni buufamaa gooftaa alama hundaati nazala bihi ruuhul amiin ruuhii amanamaa jibriiltu isaan bu'ee amanama maaliif jedhame sababa dubbii rabbii itti hin makneef waan irraa hin hirdhifneef amanamaa jedhame dubbii kana eenyu qabatee dhufeen gara Nabi Muhammad isatu qabatee dhufeen malee shayxanaa miti shayxanni qabatee ittiin hin dhufne ergamaa rabbiittu qabatee ittiin dhufeen Jibriil alayhi salaam ala qalbika litakuuna min almunziriin akka ati akeekkachiiftota irraa taatuuf jecha onnee kee irratti buuse bilisaanin arabiyyin mubiin qooqa arabiffaa ifa ta'een rabbiin irratti buuse kanaafuu dubbii kana ka qabatee dhufeen Jibriil jechuu argisiisa malee qur'aanni ka ergamaati jechuu hin argisiisu jechuu dabalataan ammoo waaji'ee ture macaafa keessaa waa itti dabalee dubbachuu barbaadeeti waaqayyoo tolfamaa ka waaqessaarani isaanii malee nu uumiti fakkeenyaaf dhakaan waaqayyootu uume moo waaqayyoo miti ka dhakaa uume dhakaan uumamaadha moo uumamaa miti Ustaaz Ahmad uumamaadha waaqayyo maal jedharee macaafa keessatti kanaaf waaqayyo gooftaan kun ani dhagaa hundeedhaaf taa'u xiyyoo keessa nan kaa'a inni dhagaa qoramee ilaalame isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha hundee amanamaadhas namni isatti amanu hin raafamu jedha laal namni dhagatti amanu hin raafamu jedha kiristaanonni dhagatti amanan mee viidiyoo isinii baasa ofirraa dubbatee akkan jenna jechuudha mikinaatuum nuti ragaa malee naasofnu waan ta'eef nuti ragaa malee hin naasofnu kuno laala kanaaf waaqayyo gooftaan kuno ani dhagaa hundeedhaaf ta'u xiyyoon keessa nan kaa'a inni dhagaa qoramee ilaalame isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha hundee amanamaadhas namni isatti amanu hin raafamu jedha mee keessummaatu dhufe inshallah miyuutii kaafadhaa Ustaaz Ahmad miyuutii irra jirtan okay Abdii Muusaa naam bakka inni dhaabe itti fufiiti ammallee bakka wanni sana ibsii fi waaqolii tolfamaa waaqessuun namni waaqa tolfamaa waaqessee waaqayyo ummati isa gaafata malee lafa kanarratti seeraan ittiin adabamu hin jiru jedhe isa kanallee ibsiif. Sirrii jirtan. Inshallah. Amma anaaf ibsitu moo isaaf ibsitu innoo
yeroo takka namoota jala jiraniif ibsuu jirra. Bahi gaamlaak. Yeroo takka nu obsi. Yeroo takka nu obsi seera Isaayyaasiin keessatti argama bakki ammaa suni iddoon ga'ee boqonnaa 28 lakkoofsa 26 jedhee yaada. Deebitee? Ayyee. Tole ka uumamatti amanaaru nu osoo hin taane isini ka macaafni isiniin jedhe nu uumiti. Garuu isaan waan macaafarra jiru kana nu se'an. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kun ani dhagaa hundeedhaaf ta'u xiyoon keessa nan kaa'a. Inni dhagaa qoramee ilaalame isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha. Hundee amanamaadhasi. Tole. Hundee amanamaadhasi. Namni isatti amanu hin raafamuu jedha. Kunoo macaafatu dhagatti amanaa isiniin jedha. Yoo itti amantan ni fayyitanii ka jedhe macaafa. Quraanarra wanti akkanaan jiru dhagatti nuti hin amannu. Dhagaan uumamaadha. Ka uumamatti amansiisaan macaafa isaaniittu jedheen. Si deebisuu dubbifata. Inumaa bar kabiraatiyyuu miti barbaachisaa taanaan. Hin dubbatin. Obsi. Yesus. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko Allahni dhagaadhaa jedhan ragaa takkan qaban. Gin faallaa kanaa garuu macaafni Yesus Kiristoosiin dhagaadha jedha. Na'uudhu billah. Nuti Yesus Kiristoos dhagaadha jenneen amannu beeka. Macaafni dhagaadha jedheera. Nuti Yesuusiin dhaga jenneen amannu beeka. Waan macaafni isaanii jedhuun isiniin jaara malee. Kanallee ragaa baaseettan ragaa isinii baasuu danda'a. Qorontos keessa illee jira. Kanaaf maaliif Waaqayyo keessaniinuu dhaga jettanii akkami garagaltanii karagaa hin qabne Allahan dhaga akkami jettan akkamitti uumamaadha isaan jettan karagaa itti hin qabne jechuudha. Kanuma dubbachuudhaa fi Ustaaz Ahmad itti fuuf. Galatoomi Abdii. Abdul Fattah itti fufii ibsi yoo jiraatte seera keessa deebii boqonnaa 13 sana namni yoo Waaqayyoo biratti waan biraa waaqesse namuu ofumaaf Waaqayyo gaafata malee wanni firdii biyya lafaa irratti itti kennamu hin jiru waan jedhu dubbatee ture sanillee itti fufii waan sadii deemaa asumaan itti dhagaa ture. Taate isallee dhagee ture itti dabaluu Ustaaz Ahmad waa'ee sanii irratti. Isa dabale dheeni bar. Okay ayyee taate ayyee amma yaadadhe. Bagana yaadachiistan jazakumullahu khairan. Bar waan isin ajaa'ibee dhiifne amantaa kiristaanummaa keessatti namni tokko yoo amantii biraa qabaatee gara amantii biraatti isaan yaamu taate. Ayyee. Takka namoonni as jala jirtan viidiyoo kana waraabaatii poost godha. Namoonni musliimaa as jala hin jirtu namni hundi poost godha. Akka waaqolii tolfamaa waaqessuun nama adabsiisu. Waaqolii tolfamaan immoo eenyuun akka ta'an. Waaqolii tolfamaan immoo uumama hundi isaanii akka ta'an. Wanti uumama ta'e hundiyyuu waaqolii tolfamaa akka ta'e. Waliigala jeneraalii kiristaanni kamiyyuu waaqa tolfamaa akka inni waaqessu kana keessatti argattu. Itti fufi. Akkasi'e jazaakumullahu khairan. Amantii kiristaanummaa keessatti akka Baayibilli jedhutti namni tokko yookaan amantii biraa qabaatee gara amantii biraa yookaan nama yaamu taate yookaan akka Baayibilli jedhu jaara beeka akka macaafni kiristaanotaa itti ajajutti isaa ittiin bulaarra jedhanii itti ajajutti maal jedhee ajajaa yoo haati kan keellee jedha haadhoon kee viidiyoo isinii baasa haadhoon kan kee ilmoon kan kee abbaan kan kee jaalalleen kan kee intalti kan kee yoo waa gara waaqayyoolii biraa jaalalleen kan keellee firri kan keellee yoo gara waaqayyoolii biraa kasi waaman taati jedha haadhoo kee maaf hin ta'in dhagaadhaan cafaqee ajjeesii jedha maal jettan islaamman garuu akkana jedhu haati tante yoo gara amantii biraatti si waamtu taate abbaan kee yoo kasi waamu taate tole hin jedhinii fi garuu jireenya gaarii waliin jiraadhu jedha garuu akka amantaa kiristaanummaatitti hoo ajjeesii jedha viidiyoo isinii baasa herreega waan leenkee yookiis firri kee inni ati akka lubbuu keetti jaallatu koottu dhaqnee waaqayyolii kan biraatiif hojjanna jedhee dhoksatti si wallaalchisee warra abboonni kee atis hin beeknetti si geesse waaqayyolii saba warra sitti dhi'oo naannoo kee yookiis daarii lafaa
gar tokko hamma gara kaanitti sitti fagoo jiraniif hojjanna yoo jedhe ati isaaf tole hin jedhin hin dhageeffatiniif garaan kee isaaf hin dhoo'in isa hin mararsiifatin hin dhoksinis jedhe hin dhoksiniif haati kan kellee isin akkas hin jette hin dhoksiniifiif ajjeesi jedha akkasitti isa ajjeesi jedha laa hawla walaa quwwata illaa billah mee sirritti ilaala amma namni akkamitti danda'ee haadha ufii ajjeesa haadha ufii haadhoo kee jedhee bak haadha ufii namni akkamii ajjeesa dhakaatti fudhatee ilmoo kee jedhe ilma ufii namni akkamii ajjeesa intala kee jedhe intala ufii namni akkamii ajjeesa haadha manaa kee jedhe jaalallee kee jedhe yookiis firre kee ka inni ati akka lubbuu keetti jaallattu koottu dhaqnee waaqayyolii kan biraatiif hojjanna yoo jedhe dhoksatti si wallaalchisee warra abboonni kee ati siin beeknetti si geesse dursoo ati ajjeesi jedhe haadha kee kiristaanonni haadha keessan ajjeesaa kaa obboleeyyan keessan ajjeesaa kaa ayyee haadha manaa keessan ajjeesaa kaa jaalallee keessan fira keessan ajjeesaa kaa kunoo macaafatu isin ajaje macaafatu isin ajaje tokko jedhaanaa qaba macaafota addunyaa kana jiran keessa ka haadha ufii ajjeesutti ajaju kiristaanummaadha macaafa kiristaanonni itti amananidha macaafota dachee kana keessa jiran keessa ka ilmoo kan kee ajjeesi jedhu ka haadha manaa kan kee ajjeesi jaalallee kan kee ajjeesi jedhu yoo jiraate macaafa kiristaanonni ittiin bulaaran kana herreega macaafa kiristaanonni amma sa'a kanatti ittiin bulaaran haadhoo kee ajjeesii yoo isiin gara amantii biraatti si waamtee jedha lafarraa balleessi xaragi jedha herreega amantii haadha ufii ajjeesutti ajaju ka fira akka lubbuu keetiitti jaallattu ajjeesutti ajaju amantii kam jennaan amantii kiristaanummaati namni amantii fedhe hordofuu hin danda'u amantii islaamummaa keessatti hoo inna diina inda allahi alislaam jedhe wama laa yukallifu allahu akbar suuraa boqonnaa 2 ayata 256 irratti laa ikraaha fiddiin jedhe suuraa boqonnaa 2 ayata 256 irratti laa ikraaha fiddiin amantii irra dirqisiisaan hin jiru jedhe laal amantii irratti dirqisiisuun hin jiru jedhee rabbiin lafa kaa'ee jira gin akka amantaa kiristaanummaatitti hoo dhukkee irraa kaasaatii gara ajjeesaa dirqamsiisaa jedha haadha kee maaf hin taane ilmoo kee maaf hin taane ajjeesii dhukkee irraa kaasi jedha qur'aana irratti hoo laa ikraaha fiddiin allahu akbar waliin jiraadhu jedha mee osoo isa isiniif hin baafne dura ajjecha akka itti isinii dabalee ka'ee ka quraanaatti isinii deebi'a. Seera keessa deebii boqonnaa 17 lakkoofsa 2 irraa kaasee isinii dubbisaan mallee. Lakkoofsa dhiirri yookiis dubartiin si gidduudha mandaroota waaqayyo gooftaa keesiif kenne keessatti kakuu cabsuudhaan ija waaqayyo gooftaa keetii duratti hamaa hojjetu yoo argame. Abboommii koo didee waaqayyolii kan biraaf yoo hojjete yoo isaaniifis sagade aduudhaaf yookiis ji'aaf yookiis macca waaqa keessaa tokkoof iyyuu yoo sagade dubbiin kun yoo sitti himame ba'eessa godhii qore wanti ceeggaasisaan kun Israa'el keessatti ta'uun isaa dhugaa yoo ta'e dhiira yookiis dubartii nama wanta hamaa kana hojjete gara karra mandarichaatti geessiiti dhagaan rukutii ajjeesi jedha dhagaadhaan rukutii ajjeesi jedha ragaa dabalataati beekaa rukutii ajjeesii jedha bar yeroo ajjeesan kana sababa abbaan waan biraa waaqesseef ilmallee itti dabalanii ajjeesanii bar daa'imman xixiqqoollee yoo amma fakkeenyaaf abbaan ka waan biraa waaqessaaru ta'e yoo haati ka waan biraa waaqessaaru ta'e waluma qabanii hunda fixan kanallee ragaa isinii baasa wali qabanii hunda lafaa xaragan mee itti isinii haa dabalu Hizqeel boqonnaa 9 lakkoofsa 6 jaarsan jedhu dubartiin jedhu daa'imman jedhu hunda lafaa xaragaa jedha laal waan waaqayyo jedhu laala gara jabeenya macaafa qulqulluu
Iddoo koo isa qulqullaa'atii jalqaba jaarsa, dubartii, dargaggeessa, durba, ijoollee xixinnoo ajjeesa haa ta'uyyuu malee warra milikkita ofirraa qaban keessaa nama tokkotti illee hin dhiyaatina jedhe. Isaanis jaarsolii mana qulqullummaa dura turan irraa in jalqabanii ajjeesuu jalqaban. Ajaja Waaqayyo dhaganii. Laal. Mee rabbumaa jedha amantii akkanatti jaarsarraa kaasee daa'imman xixiqqoo ijoolleen xixinnoo mee cubbuu maal qabdi? Mee isinummaa yoo ka xiinxalitan taate daa'imman xixiqqoon cubbuu maal qabdi? Cubbuu hin qabdu. Gin macaafni daa'imman xixinnoo illee ajjeesaa jedha. Rabbiin immoo Quraana keessatti bi'ayyi dhanbin qutilati jedha. Sila maaliif cubbuu maal dalagdee jennaan ajjeefamti daa'immanii jedha. Dubartiin xixiqqoon daa'imman xixiqqoon cubbuu maal dalagdee jennaan hin ajjeefamti jedha Rabbiin. Suuraa Takwiir keessatti in dhoorga hin morma Rabbiin Quraana keessatti warroota daa'imman xixiqqoo ajjeesu. Warroota daa'imman xixiqqoo cubbuu garaagaraa irra raawwatu sababa maaliitiif ajjeefamte jedhee Rabbiin gaafii gaafata jechuudha. Cubbuun qabdu daa'imman. Mee zambii maal dalagdee jennaan daa'imman xixiqqoon ajjeefamti. Tole dubartiin hoo dubartii dargaggeessa durba ijoollee xixinnoo ajjeesaa jedhe. Tole itti isinii dabalan mallee. Akkuma sana mallee macaafaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irratti maal jedhaa? Eegaa ati dhaqiitii Amaaliqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartitti ijoolleedhaa hamma mucoolii harma hodhanitti akkanumas qotiyyoowwanii hamma hoolotatti gaalota hamma harrootatti ajjeesii fixi isaaniifis hin oo'in jechuun sirrii magaraan laafiniif jechuudha. Amma iddoo kanatti laal amantaa macaafa irratti ajjeesaa jedha. Garuu Quraana irratti immoo tole hin jedhinii fi garuu haala gaariidhaan waliin jiraadhu jireenya keessatti haala gaariidhaan waliin jiraadhu jedha. Mee amantaa kamtu haqa eega? Kasammuu namaatti walitti galullee isa kam? Macaafa moo Quraana? Macaafni ajjeesi jedha haadhuu keellee. Walii ilaallee miidhee haadhuu keellee ajjeeska jedhu. Akkana. Kanaafuu yoo kalaallu taate amantaan ajjeechatti ajaju amantaa kiristaanummaati macaafa qulqulluu ka isaan je'aniin kana malee Qur'aanaa miti ka jedhudha. Wabillaahi tawfiiq. Ustaaz Ahmad itti fufa inshallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. قالتهم يا حبيبي عبدي موسى. أستاذ نعم. جرتا جرا كم جرتا نسين. الحمد لله رب العالمين. obboleessa keenya Yesuus maalidha kan jettu maayikii banadhume. Baneen jira kun baneen jira. Daqiiqaa 10 alaadhu shakkanaa soof. Sabooda nagaa fatta gaaffii. Tole. Ayyee. Wantoonni amma inni dudubbataa ture wanti inni haasaa ture kun. Sanarratti ibsa kennuu barbaadde? Ibsa kennuu odoon taane waama xiqqoo haasa'uu fedhetanii daqiiqaa shanuu nagaa. No. Shanuu nagaa. Ibsa kennuu yoo barbaadde waan sanaa mari'an. Yaa obboleessa. Daqiiqaa shanuu nagaa ansiin jedhe. Qoykaa dhaggeeffadhu. Sanarratti ibsa kennuu barbaadda taanaan wanti nuti kana wal qabsiisnee ibsa laannee fi ibsa kana kennineef dhaggeeffadhu. Allahn waaqa tolfamaadha jettee amantaa? Quraanarra akkas waan akkas jedhu jiran jettee amantaati? Yaa obboleessu isa kana kan si gaafate isuma gaafadhu malee ana akkasitti hin jenne. Kanaafuu ati salaachuu hin dandeessu kanarratti. Ani isa waa'ee isaa irratti siin jechaa hin jiru. Waa'ee isaa Allahn tolfamaadha irratti dubbachuu miti. Waa'ee maalii waliin? Ayyee gaarii. Gaariidha waa'ee maalii jechuun waa'ee macaafa qulqulluu nama dubbisaa oole kana qofa. Malee waa biraa miti. Waa'ee macaafa qulqulluu nama dubbisaa oole kana akka wangeelaatti waaqolee tolfamaa namni waaqesse hin adabamu. Gabaabaa dubbii hin adabama na adabamu. Ayyee gaariidha. Isa dubbachuu fedhetanii. Isa dubbachuu fedhan jedhu. Lafarratti na adabamu. Isa adabamu. Ishi nan dubbadhaati daqiiqaa 2 yookiin 5 naa kenni. Ina adabama moo ina adabamuudha dur? Daqiiqaa 2 yookiin 5 naan lattooti. Daqiiqaa 2 mini 10 fudhadhu ina adabama moo ina adabamu lafarratti? Firdii lafarraa. Amma waan barbaadetti yoo waaqesse namni adabu namni gaafatu tokko hin jiru. Ragaa. Okay, ragaa siillaadha.
Naa obsi ragaa sillaadha. Ragaanis guyyuma irraati beektaati. Akka carraa ta'e immoo Yesuus Kiristoos maal jedhee Wangeela irraa barbaada bara. na dhaggeeffadhu ka maali Wangeela anis koo irraa afaan barbaada. koorraa sittas afaan irraa sittaa isaan jiru manis Eish. maal taateeti. Baafachuu Yesuus fedhe. Kiristoos ani jedhe seerota koo fi dubbii koo laphee keessan keessatti nan caafaa ergasii namni eenyullee gooftaa bari waaqayyoon bari jedhee isin barsiisuu hin danda'u. Ani seera koo fi abboommii koo laphee keessan keessatti nan caafaa jedhe. So guyyaa har'aa kana seerri Musee kun inni nama ajjeesi jedhu, inni nama balleessi jedhu, ija jaamsi namni ijoo jaamse ija ajaamu seerri jedhu sun jecha tokkittiidhaan xumurame. Innis Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 deemi dubbisi. Nuu dubbisi. Deemi dubbisi. Amma karaarran jira dubbisi obboleessu maali kana waliin gargaarru? Eish. Dhaggeeffadhu. Seerri Musee in hojjetoodha arta miti? In hojjetu darbi. In hojjetu miti? Fannifamuu Yesuus Kiristoosiin seerichi nurraa ka'e obboleessu. Seerri Musee in hojjeta moo in hojjetu? Walumaa gala Museen raajiidha miti? Dhagaan jirtu? Dhagaan jira. Museen raajii moo raajii miti? Maaliif naannattu ammati nuti ijoollee kakuu haaraati nuun Siifin dhaqa dhaloota kakuu haaraa. Maaliif naannatu? Dhaggeeffadhu. Dhaloota kakuu haaraa miti. Nu dubbisi, Dhaloota nu kakuu dubbisi. ammayyuu ta'a. Ani maalin si jedhaa jira? Museen raajii moo raajii miti? nu dubbisi yeroo isaatti raajii ture. Yeroo isaatti raajii ture. Yesuus seera raajotaa balleessuuf hin dhufnee jedhe soba moo dhugaadha? Dhaqee dubbisiisiin jedhe seeronni afan jiru, seeronni afan jiru, seeronni afan jiru. Yesuus seera raajotaa balleessuuf hin dhufnee isa diiguuf hin dhufnee jedhe soba moo dhugaadha? Seeronni ni balleessuuf hin dhufne jedhe sun seera isa kamiidha? Adda baaftetta? Dhaggeeffadhu kaa seera raajotaa balleessuuf hin dhufne malee jedhe malee seera kana balleessuuf hin dhufne seera kana balleessuuf hin dhufne seera sana balleessuuf hin dhufne jenne seera raajotaa. Ayyee okay akka Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 13 akka dubbisi. Dhaggeessii dubbisa. Yesuus seera raajotaa dubbisi. diiguuf hin dhufne jedheera moo hin jenneedha gaaffiin si gaafadha. Nu dubbisi ka sarrattu ndoofni na gaafatta. Dhiifin dubbisa isa kana nama ni darbi. Yesuus seera raajotaa diiguuf afaanitti ay ani kola ani na garee keessan kana keessa seenuu kanan jibbu afaanitti nama qabdu dhugaa afaanitti nama ukkaamsuu barbaaddu beekta. Dhugaan ukkaamsa dhugaan ofuma isaan dubbata. Maaf sodaata. Ofiin dubbata dhugaan. Maaf hin sodaadha dhugaan ofiin dubbata. Sitti maan jira. Seeronni afan jiru abboommiin kurnan immoo amma har'aatti iyyuu hin namne hojjetaa jira. Seeronni afan immoo jiru siin jechaan jira. Seera raajotaa diiguu hin dhufne jedheera moo hin jenne? Yaa obboleessoo si dhagaan jira miti ani sitti maan jira miti? Jedheera hin jenne na jedhe. Jedheera. Gola Kaadhaan jiru macaafa qulqulluutu akkas jedha. Dhaqi dubbisii Ibroota boqonnaa 8. Galatoome. Dubbisiif abdii Muusaa. Bilbila koranaa baasuu dide. Dubbisiif Abdulfattaa. Baasiif. Abdulfattaa guddisaa. Tole. Waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isaa inni duraa moofa'eera jechuu isaati. Wanti moofa'ee wanti dulloomes badduu ba'uu ga'eera. Okay. Galatoom. Asirratti kanatu hubachuu qabdu Amarkoo. Fakkeenyaaf seerri Museen ittiin saba Israa'eliin geggeessaa ture seerichi saba sana fayyisuu sababa dadhabeef sabni Museen geggeessaa ture sun akkamitti akka inni bade seenaa isaa macaafa keessaa yoo dubbifteetta ta'e sirriitti hubachuu dandeessa jechuudha. Sabni Museen geggeessaa ture sun har'a jiraawoo? Never. Sabni sun maal ta'e yoo jenne sabni sun abboomamuu dide utuu Museen saba sanatti lallabu ergaa Waaqayyo biraa fuudhee utuu inni saba sanatti himu utuu inni maannaa Waaqarraa harcaasee isaan sooru utuu nyaatanii utuu dhuganii Waaqayyo utuu waan tokko isaanitti hin hir'isin utuu isaan geggeessaa jiru Museedhaan isaan geggeessaa jiru sabni kun maal ta'e abboomamuu dide. Abboomamuu dide. Na dhaggeeffadhu obboleessoo dubbadheen fita. Abboomamuu didee maal godhe? Jabbii qirixamaa bifa fakkeenyaa na dhaggeeffadhu bifa fakkeenyaa garaagaraa
wanta garaagaraatti sagaduu jalqabee jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Dhimma seerri Musee hojii irra ni oola moo hin oolu? Gaafii gabaabaa. Maaloo na xumursiisi Aldur. Xumurtee Maaloo ragaa nuuf buleessoo fiddee galatoom. nama baratee miti abbooti maal taate? Ilaal. Atam ragaa nuuf fiddee jirta galatoom. Hedduu si galateeffanna. Nama baratee miti obboleessoo ani koo waa beektu dheesni. Deebistee barnuu deebistee amma gaafii dabalataa si gaafataarra. Seerri Musee hojii Intu murree na obsika. Na obsisa sitti muuf hin jechaa jira maatiif koo afaanitti nan kutin. Daqiiqaa tokko Maal sii obboleessu? Daqiiqaa Maal tokko obboleessu afaanitti nan kutin maal taate? Daqiiqaa tokko keessatti xumura. Sabni sun abboomamuu didani. Sabni sun Museedhaaf abboomamuu didanii Waaqayyoofis abboomamuu didanii kanaaf maal ta'anii boomni isaanii iddeen lafti babbaqaqee saba sana hin balleesse jechuudha. Saba sana keessaa kan hafe eenyu? Waaqayyo ergasii warra saba sana keessaa hambise kakuu haaraa galeef Waaqayyo jechuudha. Kakuu haaraa inni galeef maa inni tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erge akka maal ta'aniif akka isaan fayyaniif. Yesuus Kiristoosis abbaa biraa hin dhufe gara biyya lafaa hin dhufe herreebame hin dhiphate sababii cubbuu keenyaaf jedhee fannoo irratti hin cinqaarame. Cumee fixee. Namni seera Musee hojiirra Musee hojii jechuun fakkeenyaaf seerota Musee hojiirra ni oolamoo oolu gaafii gabaabaa. Ayyee gaariidha. Seerrii fi dhaggeeffadhu. Seeronni Musee hojiirra kan hin oolle jiru dhaggeeffadhu. Kan arra hojiirra oolan jiru obboleessa kiyya. Fakkeenyaaf namni ija baase. Seeronni Museedhaa hojiirra ni oolamoo hin oolu. Kan hin oolle jira kan oolu jiraan siin jedhe yoo si hubatama ta'e. Hayyee seerri Musee kan hojiirra oole ni jira. Kakuun moofaan kanaafuu guutuun guutuutti hin moofamnee miire hin banne. Kakuun moofaa guutummaa guutuutti hin badeesiin jechaan jiraan obboleessa koo. Seeronni achi keessaa fooyya'an jiruuf fannifamuu Yesuus Kiristoosiin kan fannifamuu Yesuus Kiristoosiin fooyya'ee jira. Erga Yesuus Kiristoos fannifame erga ni dhufee booddee seerichi garaa keenya laphee keenya keessa jira malee seerri akka sana yeroo durii sana dhagaa irratti qirixamee barreeffamee hin jiru. Seerota Musee ka hojii irra oolu keessaa tokko yoo hojii irra hin oolchine taate ni ajjeefamta moo hin ajjeefamtu ati? Akka hojii irra oolle yoo gooteef seerota Musee keessaa tokko mallee. Lakki obboleessa koo wanta akkas jedhu hin jiru. Hin ajjeefamtu seera Musee hojii irra yoo akka hin oolle yoo gooteef hin ajjeefamtu. Ilaa obboleessu namni si ajjeesus hin jiru. Namni si ajjeesaa itti waldaan kiristaanaa ajjeesaa itti falmitus hin jirtu. Macaafni immoo waa inni jedhu ragaa isinii baasa. Namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhugaa baatonni lama yookiin sadi erga dhugaatti ba'anii oo'a malee ajjeefamaa jedha. Inni immoo kan nama ajjeesu hin jiru jedha. Viidiyoodhaa isinii baasa. Nuyi obboleessoo Musee miti kan gaggeessaa jiru amma. Maal taate? Kakuu moofaa miti haarawa sii kennaaraan. Kakuu haarawa irraa sii kennaar ragaa kan Ibroota irraa sii kennaar. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhuga baatonni lama yookiin sadi erga dhugaatti ba'anii oo'a malee hin ajjeefamaa jedha. Akkam goota? Dubbismee guutummaa isaa gadi bu'i. Iddoo tokko dubbiftee ofuma nama dogoggorsiine. Guutummaa isaa dubbisiin jedhe. Tokko illee hin jiru jette. Garuu maaliif akka jedhe? Ati kaati mormaartu ajjeechaa kana. Oliin baatee garanaan baatee ajjeechaan ajjeechama. Yaa obboleessoo ani amma dhaggeeffadhu isa waa'ee ajjeechaa yoo ta'e quraanni yuukoo morma ishee irraa bildaadhaan kutaa jedhan koo. Waa'ee quraanaa itti deebinaa. Guutummaa isaa dubbisi kan. Maayika adaba mana kanaa baradhu. Yookiin jala bu'ii taaptaap godhe. Adabadhuu maayikii qabadhu carraa kee eeggadhu. Laal. Dura maal jettee qaamni isa ajjeesu hin jiru yoo seerri Musee hojii irra akka hin oolle godhamee wama takka qaamni isa ajjeesu hin jiru jedhe. Garuu kakuma haarawaa keessatti namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhuga baatonni lama yookiin sadi erga dhugaatti ba'anii oo'a malee hin ajjeefamaa jedha. Akkam goota? Mee gootu maaliif akka jedheef guutummaa isaa dubbisime maalirratti akka jedhe? Maaliif maalitti goona waan fedheef haa jedhu ajjeefamuun ajjeefamuma. Nuti ajjeefamuu barbaadarra malee. Maalirratti akka jedhe dubbiin ikkoo hiika qaba. Callisee miti. Yoo seera Musee hojii irra akka hin oolle goote. Dubbadhu. Ante dubbadhu. Akkam goota amma macaafa kana?
Ijoolleen goolettas jala gool hin jedhina. Zimedha. Ela silumayyuu dhiifama malee deebite. Ayya obboleesso dubbadhu amma neetwoorkiin rakkisaa jira amma guutummaa isaa maaliif akka jedhe dubbisii hoggaan jedhu sarara tokko dubbisee sanuma jecha isaa dhugoonfachuu barbaada beektaa maaliif akka jedhe guutummaa isaa dubbise. Ati kakuu haaraa fi kakuu moofaa dubbiste amma kana yeroo kana ragaa dhiyeeffatte kakuu moofaaf kakuu haaraa hunda isaa dubbiste. Yaa obboleesso maaliif akka jedhu akkoo dubbisi maa ittare guutummaa isaa dubbisna taanaani wangeela kana guutuu dubbisaa olla teenya wangeela kana guutuu dubbisaa olla. Sana siin jedhaan jiran mata duree irraa kaasiiti maal jedha mata duree irraa kaasi lakkoofsa 28 duwwaa dubbisaa irraa bara. Mata duree irraa kaasii dubbisi. Waa'ee maalii dubbata? Mee ibsati. Waa'ee maalii? Ati ibsime. Aa dubbatu kan isa fide miti. Inni wallaalaadha miti. Mee nu ibsati. Ati ibsi. Amma situ ani waan laalaa ittiin jedhaan jiru obboleessa koo arrabsootti hin deemin ani waan laalaa ittiin jedhaan jiru. Gubbaadhaa kaasee maaliif akka jedhe eenyuun akka jedhe dubbisiin jedheen. Sarara tokko duwwaa miti. Akka inni jedhetti dogongora mini. Maaltu? Ibsaan nama kenne kun dogongora moo dogongora miti akka keetti? 100% dogoggora malee akka kootti tuuntaan akkuma macaafaatti dogoggora. Bakka ati immoo sababa wanti kun jedhameef ibsi ragaatiin. Ayyee gannaa buusi siin ibsa Abdul Fattah mata duree isaa gannaa buusi. Eessarraa? Isuma qabattee jirtu kana. Eessarraa la bakka kamirraa mee? Eessarraa si akaasu? Mata duree faata eessatti iddoo biraan deemi mata duree masaa maal jedha? Kun hin dhumeeraayyuu bartumurameeraayyuu natti fakkaata tu mata duree biraatti darbitanii gaariidha namni seera musee akka hojiirra oolchine godhe haa ajjeefamu kadha dhugaan itti baanaani. Allaqee dhumeera. Kana waan keessatti. Aggeessan kana beekta. No. La. An keessan akkasuma beekta. Aggeeffadha. Ani waa'ee tokko sitti maa madal tokko na absi waa tokko dubbachuuf ani. Namni akka islaamummaa arrabsu kan godhaa jiru isinii dhalaa dhaggeeffadha. Keessumaa gareen kun akka namni duula isin irratti banu gootu maaliif? Dhaggeeffadhu. Natti himta. Mi'uuti hin godhina. Eeyyuuti godhe ofuma isaaf godhe fakkaata. Dhagaa jirta yoo ta'e ilaa dhaggeeffadha. Amma yeroo isin jechuudha. Ituu waanuma wangeelli jedhu kana fudhanne wangeelli isaanii akkas jedha. Namni seera Musee hin beekne wanni hin goone kunoo akka ajjeefamu akka wanni ta'u jedha miti. Ituu kaane isaan seera Museen bulaan jiranii ajjeefamuu qabu jenneeti amma musliima akkas jedhe jettanii fudhattanii kaatu sun garuu wangeela keessanidha kan akkas jedhu.